itti miidhama hedduu turte saba kanaaf hidhamaa turte saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte hedduu takka nu galatoomisin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe gaafiin kee maal yoo naan jette as naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irra dhaabee hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaa shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedha yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee Shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roda itti fufi gaafite. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jowaaroo baga wal agarre baga nuu jiraatte ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jowaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaallu takkatti gahutti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggaatti qabate san callisuu baannee mana manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabarat kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achumaan nu dhoqqeffataniiti. Oromoo tuffatanii duraan dursanii gartee kophee nurra ejjatuun kun gaafa isin hidhamtanii fi gaafa du'aa Acaalurraa jalqabanii tuqanii Oromoo laalanii akkam hoo godhamee Oromoon bakka dur gaafa qabsoo wayyaanee irratti akkasitti ibiddi belbelesan tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akkasitti deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko nu uumtanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa kaafan faajjee gandaa fi balbalatti nu harkaa facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii hoggaratan tokkomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammi nurratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan jiru si gaafachuu barbaada. Galatoon. Galatooma ulfaadhaa yoomi walumaratti isin haa deebisu yoomi atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeerollee amma mataan arriidha kan dadhabanii haajichi akka sagantaan manni kunillee mana dimokiraatawaa ta'uuf shamarran lama sadiin tokko warri gaafii qabda naga ammaa dhiira qofa carraa argatee ijoolleen shamarranillee yoo jala kana jiraatan warri gaafii qabdan akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomi dubbadhu carraan keetti gaafii qabdu walmaratti deebitee gawe. Galatoomi Doktooras galatooma hundi keessanuu jawweetullee galatoome. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade. Obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira kaasuuf yaallee jira. Maaliidha akkuma amma obboleessi kaasaa ture gaafa Wallagga akkasitti gubattuu waraana of keessa seensisanii of keessaa baasuu diddaadhaa fi gochi kun irra raawwatama ka jedhu hundi tokkoon kenna qubatti qabaa turre. Madaan sun kaatee Booranaaf Gujii keessa seentee Shawaa guutuu keessa seentee Har'a Arsii keessa jirti. So waluma jalaa nyaachaa deemaa jirti. Amma Jawaar duratti kaasuu namoonni kaasaa turanii Arsii keessatti qofa jechuun hin qabaatamu ka jedhu. Maaliif jechuu barbaade wanni kun extremely jala butamee bakka har'a maaliif wanni Arsii sun kaati Arsiitu hadha uummanni 20 ol bakka takkatti ka quba'ee akka ilmoo sareetitti badhetti rakkachaa jiru kana hundeedhaan waan kana seriously irratti qabsaamee godhamee bu'uura isaa yoon tolchin haala kamiin argitee wanni kun ittuma deemaan deemu. Lammaffaa akkuma amma ka'aa ture qabsoo kana biyya keessaa biyya alaatiin madaan kun uummata hunda waliin ga'ee jira. Bifa kamiin qabsoo kana deebi'ee ifamee uummanni kun fundamentaalii jijjiirama hundee yakki biyya san keessa raawwataa jiru kan abbaa dhabe kan dhuunfaan ajjeefamu kan julmaan ajjeefamu abbaa argachaa hin jiru. Yakka kana eenyutu raawwachee argamachaa jiru haala kamiin qabsoon kun itti deebi'eetiin bifa tokkummaatiin geggeeffamuu danda'a. Lammaffaa biyyi keenya akka biyyaatittis akka sabaatittis carraa 2018 arganne san argachuu ni dandeenya. Yoo arganne humni hidhate kun
baay'achee jira biyya san keessatti. Is there any way to manage humna hidhatee kana gaafas manage gochuu dandeenya ka jedhu kabraa walumaa galatti wal madeessee jira. Uummanni keenya qeeqeetti wal madeessee jira. Yooma humna kanayyuu argannee to'annee carrama irra aanuu suniyyuu ka dhuftu ta'e uummanni kun madaa kana keessa bifa argitee gara garaatiin qeedhaan wal madeessee jira. Waan kana haala kamiin Oromuma jidduttuu wanni kun waan siiresii haasaamee soolbi ta'amuu qabu. Carraa kana hoo uummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessaa? Maal wanni uummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar fooloo goraanii kuma 800 nu kaatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee garaatti hin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko tokkoon haasa'uu dandeenya. Tokko tokko tanarra hammaatti jee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni qeessonni kuni tanarra hammaatti jee ibidda kana akka nammaanne xiqqoom qaqqabu jira. Tokko tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Blackmail ka godhan jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessotaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti arganii namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paaster akkamitti miila duwwaa deemtan mee kottaa makiinaa kana seenaa makiinaa kana oofaa jedhanii torban lama dhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebisnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin mannillee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaan manni dhufee mire. Apakan menggudici makina sonis godhate jiruunis wayyooyte gabbeetti rarroko boona makenya miidhina gaafenne je sheekha baatii jaa dabarte bara gan kafalin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin akkasitti hin jirure barre dallaalli immoo dhufa gaa barre mootummaa tuttuquu santoonniidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana kanaa jira jechuudha walii beekuun gaarii. Warra calisan uumaa miti. Manguddoos ta'e sheekas ta'e paaster ta'e warra calisan uumaa miti san ammatti irra laallu. Yoo dubbatan gaarii dubbatu baanee uumaa miti. Hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru. Shoofeerri kararratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan apa barang kono dare. Wallahi cidhaanumaan waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa gaa'isin shamarran mirga eega. Maali asli isin? Shamarran ladies first jedhan aboo dhalaa yaaboo mana Ayyee. Gaafi bareedduu kaaftee dubbii sheekota haaraan ta'iniifis inni la sheeka. Hundaafuu amma duraas akkan jeetti abbootii keenya amantiidha. Ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights. Warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu karaa irraa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaaniititti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu araara uummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti. Paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kan hin arge. Dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama huuti. Sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu. Warquu bubbaan fa'aa bira abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootan jedhe. Sheeka gurguddaa haaji abaluu fa'aa jaamuu fi paastara abaluu jaamuu barra waan akkana harkee jira. Dhuunfaan itti mee keessaa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nuu qabsaa'an jennuun nuti.
Gara keenya goraan jennuun nuti. Gara uummataa dhugaarra goraa. Garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma. Kaameraadhaan ilaala nama karaa maqii sun fara haaywee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaalu jiran. Osoo laalan godhu jiran. Dhibbatti isinitti konvinsi ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamama. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaansi diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru, asiin hanga Mooyyaaleetti jiru, asiin hanga Baardaaritti jiru. Dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee sulaaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaati tiriisan. Maaliif tiriisan? Tokko warra saamu sanuutti qaama mootummaati. Sirbiin gadhiisa amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaa diisefaa jiran. Ni beekan ta'in everything jechuudha. Kan maqiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin ba'a. Kan dhufu asiin dhufu karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisignaa dasee tokkoon jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf tiriisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaasee illee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan. Waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jedhe gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiruudhaan yookiin immoo hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya adda qoodu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadha walitti deebisuudhaaf qabaa turre. Arra bar Harargee gosa gosa midhaanii asii anniyya asiin itu asiin afran qallu deemanii afran qallu matana asiin noole asiin oborra. What is this? Ummata yaa waan nyaatu dhabe. Asiin shiftaan kararratti jima ooftaaf jeesa malee gosa ta'een beeku. Abbaan irratti hin beeku. Jarana gosa laalee ajjeesu jira shiftaan. Wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa bara. Amma dur Booranaa Gujii waliin buusan turan. Booran tan amma inumaa gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti irra hiriira bahe asii hiriira bahe amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha. Maal isa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe. Maafiyaan Booranaanis gosa tokko jala seenti. Ta'ambootis gosa jala seenti. Gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniiti. Ittiin deeman kana maal goona? Dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii itti ibsuudha. Saaxiluudha. Saaxilaa waggaa deemne laala. Abbaa fedhe haa ta'u, sheekaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, paasteraa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa haa ta'u. Ka waan kanaan deemu saaxilleeti uummata jidduutti qullaa sadaabnee uummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bara. Maafiyaan amma bari isin amma bakka biraatti maal isin hin jaan? Warra shawaatti isin saamuu jira isin jaan. Hoggaa shawaatti ol dhuftan salaalee fi shawaalii taasitti adda qoodan. Shawaalii taa'u gara ite waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'uu warra lagumaatu adda jira.
Eh? No, kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gamana osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan ijaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytu hin goonu. And we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna. San immoo itti deemnaan jechuudha. Galatoomi ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine sa'aatirraa fudhanne amma carraan shamarraniif eegayame Zeddi gaafii qabdaa? Carraa shamarranii kana wal jalaa gabbuunee warri yaada fudhate gabbuufnee shamarran kan akka gaariitti akka yaadarraa fudhatanaa goonu. Akkasitti mufanne gaa shamarran kee kun shamarran waggaa 27 si karaasise kun akkasitti mufanne. Zeddiini dubbachuu sodaate na fakkaata. Shamarran yeroo baay'ee mooraalii fi malee gaafii miidiyaa irratti hedduu sodaatanii hin agarre warra gaafii akkasii gaafii. Shamarran keessa na dhiisaa shamarran mirgan diibin asli. Shamarran gaafii haa gaafattu. Namni akka shamarranii biyya ijaaru hin jiru. Qabsoon shamarran keessa hin jirre soogidda bishaan keessa hin jirre. Cidhaan qofaa asirra waliin qabdee asii baazar nu godhu jirta. Taragaagaa sheekaaf taragaagaa. Akka shamarranii dabalamtu gaafiiwwan alarraana ergantaa gaafii lamaa wayii adeessu. Ayyee Jawaariif gaafiin dhiyaate tokko biyyarraayi tokko gara Saudi Arabiyaarraayi kan erganii gaafiin Itoophiyaarraa dhufe maal jedhaa furmaanni rakkoo Itoophiyaa daandii warraaqsaatiin immoo daandii haaromsaatiin argama. Biyyi kun rakkoo irratti ijaaramti diiganii haaromsa. Gandaan wal qoodanii wal dha'uu jiru. Dhaamsi ati kanarratti qabdu maal yaada jedhu kaa'ee galatu. Ayyee galatooma afin uumamni jira. Afin usaallee hin deemne. Gaafii wal qabsiistee osoo nu deebistee gaaraan illee gaafii kan qabaa jaal siraach keenya galatoometilleen. Gaafiin tiyya gabaabsiteetu walumaa nu deebista gaafiin tiyya hawaasni gartee shimbirtii muka tokko damee takka nyaatte damee biraatti beellama qabattee jaalabbaa boruudha. Amma fakkeenyaaf Jawaar keenyaa fi gartee hayyoonni keenya warroota waliin baratan hedduutu jira. Garuu immoo Alshabaabiitu biyya keessa seenee jira jaanii gizee gartee hawaasa keenya burjaajeessan Arsii fi Baalee fi Harargeen kun gooyitee amantiidhaanis waan hundaanuu tokko Alshabaab kun dhugumatti biyya keessa jiramoo Jawaar keenya gartee nuti akka hayyuutii fi akka beekaa keenyaatti deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti sana kanaa deebisuun eeggadha. Deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti. Janganati ziar dittiba warri rafu di Hamza. Nanati suiti wanni kanarra. Amma akkasin goono wantina akkasin goono sheekaa birin jarjarin jedhin goola biyyanumaa isinii bareechadhis ijoolleen dinqisiifannamaaf fa'aa uma Jawaarii waggaa dheeraa jaallattu fa'aa seente yoo seente onnen hin dho'a dubbachuu hin dandeettu. Nu dubbatu dadhabne wanta hin godhina miira keessaa ba'aatii fi gudarii fi kaabbisii warri biyya guddaa jirtan kun taragaggaa ana beeka amala qimamii mana mada. Hawwiima qabaniif seenuu barbaadan malee gaafii hin qaban jechuudha hedduu warri gaafii qabu yoo jiraate immoo carraa isinii kenna. Soofiyaa gaafii qabanaan jette ililli daddarbe akkasii argu. Ka amma abdii fadis kaase kana deebisii jawwee ammallee dhumarratti maal gootaa garabni biraan gaafii qabu seenu uummanni kun fuulduratti hawaasni Oromoo kun biyyaaf alaa bakka hundaa itti roorrifamaa jiru kuni maal ta'uu qaba garam goruu qaba amma namoonni baay'een gara goru wallaallee jedheetumaan mootummallee deeggaruuf rakkate abaa'ullee deeggaruuf sodaate
ومتى ودبي قلنا هورت يا في هو هفو أرجما هالشاتي جرا أكم تو كمان غرامي تقعد كم جرا أبتو كماني وان سافول رتوان